Ashumar kafune kam jirtan ordoftonni hawwisho odusaa kana qabannisiniif dhiyaannee jirra. Odusinitti mun kan isin faana turan Maamudi dursaa angafoota odu. Irreechi bara 2025 haala ho'aateen bakkoota adda addaatti kabajamaa jiraachuu maddeen himan. Namoonni dhuunfaa mallattoo tiraafikii misooma koriidarii irratti dhaabbate buqqisuun fudhatan hidhaa waggaa ta'an adabaman. Miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Leellisaa Addaamuu hidhamuun dhagahame. Jilli bilisiginnaa meeshaa waraanaa bituuf Beelaarusitti imalee jiraachuu maddeen himan. Kun angafoota oduu keenya kan guyyaa har'aati. Gara bal'ina isaatti darbuun duratti kanneen hawwishoof haaraa taatan subscribe gochuun akkasumallee like gochuun viidiyoo keenya hanga xumuraatti dhaggeeffachuudhaan affeerraa keenya. Gara bal'ina oduu keenya guyyaa har'aatti yeroo darbinu irreechi bara 2025 haala ho'aa ta'een bakkoota adda addaatti kabajamaa jiraachuu maddeen himan. Kanuma irraa ka'uun jala bultii irreechaa hora Finfinnee haala ho'aa ta'een guyyaa kaleessaa kana eegale yoo ta'u, guyyaa har'aa Finfinneetti haala ho'aa ta'een uummanni Oromoo aadaa isaan faayamuun bakkoota adda addaa irraa achitti argamee hora Finfinneetti ayyaana isaa kabajachaa jira. Ayyaanni irreechaa uummata Oromoo biratti akka addaatti kan kabajamuu fi jaalatamummaa kan qabu yoo ta'u, waggaatti yeroo tokko kan dhufuu fi akkasumallee addunyaa kan raajesse uummanni Oromoo kan ittiin aadaa fi eenyummaa isaa akkaan ibsatu ta'uun ni beekama. Kanuma irraa ka'uun uummanni Oromoo kutaalee garaagaraa irraa haala ulfaataa keessa taa'ee aadaa isaan faayamuun duudhaa isaatiin faayamee ayyaana kana bakkoota adda addaatti kabajachaa jira. Bifuma kanaan naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkala aanaa Dibaaxitti uummanni Oromoo ayyaana irreechaa guyyoota darban keessa kabajanii jiraachuu maddeen himanii jiru. Dhalattoonni Oromoo aanaa Dibaaxi jiran gamtaan bahanii akkaataa duudhaa isaatiin bakkeetti irreeffatanii jiraachuu maddeen gamasii ifoomsaniiru. Uummanni Oromoo bakka jirutti duudhaa aadaa fi eenyummaa isaa kunuunsee dhalootatti dabarsuu akka qabu hirmaattonni ayyaanichaa dubbataniiru jechuun maddeen dabaluun ibsaniiru. Gara bal'ina oduu keenya kan biraatti yommuu darbinu namoonni dhuunfaa mallattoo tiraafikii misooma koriidarii irratti dhaabbate buqqisanii fudhatanii hidhaa waggaa ta'an adabaman. Shakkamtoonni kunis mallattoo tiraafikii misooma koriidarii irratti dhaabbate fudhachuun dabalatatti meeshaa kuufama balfaas haatuun isaanii ibsamee jira. Yakkee kun kan raawwatame fulbaana 4 bara 2025 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan naannoo sa'aatii 10 kutaa bulchiinsaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa 8 bakka addaa naannoo mana barumsaa Kaambiriijiitti ta'u ragaaleen poolisii addeessee jira. Himatamtoonni Taarriqeen Taaffasaa fi Afwarqii Yoonaas mallattoo tiraafikaa kana osoo hatanii deemaa jiranii poolisoota hojii irra turaniin qabamuu poolisiin dabaluun ibsee jira. Poolisoonni qorannoo himatamtoota irratti taasisaniin meeshaa kuufama balfaa misooma koriidarii irra kaa'amanii turan kan birrii 200,000 tilmaamaman haatuun gargaartota dhiyeenyatti argaman 3 birrii 8,000 kan gurguran ta'uu amanuun jecha isaanii waan kennaniif to'annoo jala oolchuu meeshaaleenis deebi'uu addeessee jira. Gama biraatiin miseensa adda bilisummaa Oromoo kan ta'e dargaggoo Leellisaa Addaamuu hidhamuun dhagahame. Leellisaa Addaamuu humnoota nageenyaa mootummaatiin mana jireenyaa isaa keessaa qabamee hidhamuu maddeen himan. Leellisaan gaafa fulbaana 30 bara 2025 mana jireenyaa isaa Boolee Bulbulaatti argamu keessaa poolisii federaalaan qabamuun mana hidhaa federaalaa Caffee Aannaniitti hidhamee jiraachuu himanii jiru. Oduu keenya xumuraatiin jilli bilisiginnaa meeshaa waraanaa bituuf Beelaarusitti imalee jiraachuun dhagahame. Jilli bilisiginnaa tokko meeshaa waraanaa bituuf gara baha Awurooppaatti kan imale yoo ta'u, jila kana kan dursoo ammoo ajajaa humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa ta'uun gabaafamee jira. Bilisiginnaan waraana keessoo biyyattii keessatti geggeessaa jiruun qawwee xixiqqaa hanga diroonii fi misaayilitti fayyadamuun lammiilee biyyattii akka baalaatti harcaasaa kan jiru yoo ta'u, Hayyoonni Oromoo tokko yaada yoo kennan Koloneel Abiy Ahmed uummata biyya sanaa irratti shaakala meeshaa geggeessaa jira jechuun qeeqaa jiru. Tibba darbe meeshaa addunyaan qabdu keessaa kan hafe niwukileeraa isas hidhachuun qaba jechuun gara Raashiyaatti imaluun waliigaltee kan raawwatan Koloneel Abiy Ahmed amma immoo ajaja humna qilleensaa biyyattii gara Beelaarusitti erganii jiraachuun gabaafamee jira.
kabajamtoota hordoftoota hawwishoo oduun isaa kanaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanneen hangaamaa turanidha. Oduu isinitti himuun kan isin faana ture Anawwii Mahammudi. Egaan kabajamtoota keenya hawwishoo like subscribe gochuun akkasumallee yaada keessan koomentii irratti nu kaa'uun nu jajjabeessa. Ammallee nu waliin tura isiniin jecha oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.